sabtii boru ililliin niqaa godhamtee jirti. Warri baar fatiyaan kabajuu fatiyaan jaalatu jettan jaalalaan fatiyaa qabuu fi kabajaan isiif qabuuf manguddoo nama biraatii miti abbaa koo kana dhalche itti heddullee mana keessatti illee gaafadhe naaf himuu naaf ibsu didee jira. Akkasii ani immoo garaan na beekee jira. Maaliif ani abbaa mana keeyyaniin beekaa waggaa meeqa amata meeqa jiraachuu. Niqaa godhannaan warraatu biyyarraa dhaqee galtee abbaa isaa faatuutu dhaqee biyyarraa niqaa godhuu deemaaf niqaa godhuu deemaaf hannaanis akka fuudhuu hin deemne dirree baatee jira. Dirree baatee jira. Kanumaafuu congratulation jennaan baariin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkamiin nagayaa fayyaa jirra jirtu isiniin jechaa bakka jirtanitti ilmaan Oromoo hundi nagayaa fi fayyaan isiniif haa baay'atu. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya hunda akkuma walii galatti warreen nu daawwattanii fi kan nu hin daawwannes egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessanii oolamu har'a waniin qabadhee dhufe dhimma qilleensarra deemaa ture gartee dhimma baar tuubii fi fatiyaatuuf akkasumas ilillii saniin dubbachuu deema. Maal dubbatta yoo jettaniis har'a waniin dubbachuu deemu gartee akka nama tokkotti dhimma qilleensarra deemaa ture san guyyaa boru guyyaa sabtii jechuu baar niqaa godhachuu fi jeeti dubbatee jira. Mabruuk maali ni fuudhee badhu fuudha kana shariyaatu fakkatee shariyaan afur fakkattee fuudhos humaa rakkoo hin qabu gartee haqa jaarsaa jaartii qabee kuduraanillee rabbume enne akkasumas haqa isaan lachuutu eegee waliin jiraachisu isaatu beekaa akkatti jiraachisu. Mana ollaan duraanis akkam bulte beeka malee akka itti bule abbaatu beeka. Mana isaa keessa isumaatu akka itti bulchu beeka. Dhiira haa fuudhu maa fuudhan jedhaniin baga fuudhee haqa isaa argachuutis ka'ee guyyisuma haqa kiyyan hin eeyne jettellee fatiyaan hin dubbanne amma duraas ammallee ganaafillee dubbachuu hin teessu haqasan. Maaliif waan inni kun itti roorrifneef itti roorrisuufillee waan hin teenyeef fatiyaa irratti itti roorrisu. Akkasumas dhimma kana keessatti yeroo hedduu daawwattoonni biyya garaagaraa teessan kanneen gartee kanarratti akka waan namni du'ee fuudha irratti namni tokko dhiirti tokko gartee yoo dhala irratti fuute abaaramuu hin qabu. Maaliif abaaramuu hin qabne fuudhuun waan jiraati. Akka itti bulchu isaaf beeka mana isaa keessa. Qallatullee itti Oromoon dubbii jee qallatullee abbumaan mirga rafaa. Mirga mana isaa keessa qabeewu akka itti bulchu qabeewu. Wallaalaan fedheewu dhalaan namaan hin deemtu. Namni namaan deemu dhiira. Hordoftoota daawwattoota keenya hunoo waan jeebaar. Guyyaa boruu niqaa godhachuuf hin deemaa abbaa kiyyaas warra isaanitti ergee deemuuf mana isaanii san dhaqee achi niqaas naa godhuuf deemanii jee maal goona gaa mabruuk jechuun malee maaliif nama abaar illaanuu ni fuudhe namni Oromoo tokko yoo fuudhe ilmaan isaa nu hoddommeessi. Ilmaanuma Oromootu nu baay'ata. Fuudhee tanirraayis dhalee sanirraayis yoo dhalee hormaata kana keessatti guddina hawaasa keenya Oromooti
nuu ibsa. Maaliif maa fuudhaa jennee nama abaaruu hin qabnu. Akka waan namni namarraa du'e subhaanallah rabbi jireenya keessa haa balleessu. Namaan jechuun dhorka. Jireenya kee rabbi si haa balleessu. Akkuma gabbaatti hafii warri jettaniin tanaa jettanii hin abaarina. Haati Fatiyaanuu gartee Fatiyaan ta'e inni irra fuudheewu abaarsa akka isin gartee qilleensa irra kan ittiin ibsan hin kennineef. Yoo dandeessan keessaan amma durallee keessaan gorsaan isin hin jee malee abaaraa hin jenne. Abaaraan haqaan qabu haa fuudhu dhiiraaf fuudha. Warreen gartee maa fuudha jettanii loltan. Isin loltaniifis fuudhatanirraa hin oolle hunoo mabruuk jennaan maal goona ammoo walumaanuu mabruukii rabbiin gartee rabbiin dubartoota kee wal jala si haa oofuu jennaan baariin waan tana daawwattootumaatu akka inni fuudhu godhe waa meeqa jettaniini sunummaan waa meeqa jettaniini har'a baanees waan inni keessaa hin qabne hunda akka inni jaalatu gootan hunoo Fatiyaalleen miyyoolleen ifin ajjeesaa kilooriksiin dhugaa miyyoon lilleen ifin ajjeesaa si dhabu jetteeni jirti. Namni kun maaliif nama acha du'a? Harkachuu qabdi isinis waan jaalatte. Waan jaalson harkattee gartee waliin nagayaan wal jala oofee waliin ka jiraachisuu qabu eenyu? Dhiira. Isa. Inni gartee waliin jiraachisuu qaba. Isaan lamaan. Kanumaafuu gartee warreen yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbate. Warreen na abaartaniis abaarsisan narraa dhiisaa isin hin jee akka nama tokkotti. Abaaraan haqaa hin qabu. Maaliif namni tokko yoo fuudhe abaaramuu hin qabu. Fatiyummaan sunu akka isin abaarte itti abaartan kanatti hin abaarre. Eega jaalatte garuu anilleen aarii nama keessa dhufti jette. Aarii na keessa dhuftu isii keessa dhuftu sanillee gartee isinis aaruma sanuu dhiisuu qabdi. Akkamitti dhiifti? Eega namni jaarsuma sii kanaahu isiif jaalatee abbaa ilmaanii jaalatee heerume. Namaa jaalatte dhalaan takka fuudhuu qaba. Fuudheetuma haqa isaan lachuu ija bitaa ija mirgatti laaluun teenyuti ta'isaati. Amma booda konkolaachuu jennaan haqa gartee Fatiyaa qaama dura dhiibees hin agarre. Mirga isii hin dhiibu. Uliifillee dhiibu hin taa'u. Isaan lachuu ija bitaa ija mirgaati. Isinis haadha Hamzaati. Haadha Hamzaatiin samata meeqa waliin jiraachuuf jiran. Isaan lamaan hordoftoota fi daawwattoota keenya amata meeqa isaan waliin jiraachuuf jiran kana nuti waliin hin jiraachifne. Abbumaa tokkotti mana isaa keessa taliguu beeka. Ifumaaf waliin jiraachaa turan. Kanarratti nuti gammadumaaf qabna. Wanni godhan maali? Wanni itti gaddan takka hin jirtu. Kanaafuu wanni jechuu qabnu baga rabbii si jaaree akka karaa shari'aattis haqa isaan lamaanii qofa akka itti eegdu siif beeka jechuun siif irraa eegaa jechuun jenneeni dhaamuuf qofa. Malee nuti gartee bakka jirrurraa
bakka jirurraa fuudhuuf deemaa dubartoonni hundinuu warreen gartee qilleensarra hin jirrees lafa jirus warreen lafa jiru sanis akkamis irra fuudhaa siraana taatee bishaan danfaan itti naqaa dhalaa jettuufaa jira. Bishaan danfaa san maaliif itti naqxi? Isaan lachuun egaa dhiirti takkaamii afuruu ni bulchiti. Maaliin bulchiti? Dhugaadhaa fi haqa isii isaan hundaa eegeeti jiraachisuudhaan bulchuu danda'a. Kanarratti wanni godhamuu qaba. Daawwattoonni fi hordoftoonni guutuun ani akka mataa kiyyaatti dubartoota gartee lafarratti loltee maaliif zeetatti hin maaliif bishaan danfaatti hin jettuu jira. Bishaan danfaa kana maaliif itti neetti? Dur jirtii dhiirtii fuuti. Isuma kanaahu ni fuudhettee namni nama ajjeesuu hin fedhu. Maaliif hin feene? Abbaa ilmooti. Abbaa ilmoosiiti. Ilmaan irraa dhalte. Amata meeqa hojii jiraatan? Gartee namni jaarsaa gartii dhiisii. Namni hojii nyaateewu wal ajjeesuu gartee bishaan itti naquu, bishaan danfaatti naquu, zeetatti naquu kana godhuu hin qabu. Kanumaafuu hordoftootaa fi daawwattoonni keenya warreen duraan aartanii maaliif fuudhaa baar jettan abaartan hundi keessanuu akka gartee dhiifama gaafattan. Afaanii isin mucucaate afaan isin mucucaate san deebitanii dhiifama gaafachuu qabdan. Hunoogaa fuudhuuf deema. Baarsa keessa san irraa hambisee hin hambifne. Waan kana ta'eef guutuun keessan warreen daawwattootaa fi hordoftoonni guutuun bakka jirtanirraa eega fuudhee gammaduuf qabdan yoo gartee akka nama tokkotti gorsaas kan nuuf feetan gorsa keessan san gartee komantiidhaan haquma keessan eegi yoo feetan haquma isaan lachuutu waliin eegi jechuun qaba. Malee abaaroon haa dhaabbattu akkanumatti gartee qaddara si haa galchu jechuun namni fuudhuudhaaf namaan hin jaamu. Qaddara si haa galchu akkuma baatetti hafii hin jeena haa fuudhu. Ilmaan Oromoon nu hoddommeessa. Inni kun Oromoodha. Yoo fuudhees sanirraayis horees tanirraayis hore. Ilmaanuma Oromootti nu hoddommeessa. Dhaluma isaa kana biqilchee ilmaan isaa kun isa bira dabraniiti booda Oromoo guutuu fayyadan. Maa fuudhaa jennee loluu hin qabne. Hordoftoota daawwattoonni warreen akkasiisan istoofirullaa ja'a ibduu badii bi'a warreen nama abaartan. Abaaruun barbaachisaa miti. Dubbatee jireenya leen silaa tan abaaruu qabdu haadha Hamzaatii isiinuu gartee naa abaaruu hin qabdu yoo hin taaneef ni deemti malee san dhugumaa'u hin abaartu isilleen maaliif yoo abaaruu feetillee ilmaan irraa qabdi ilmaan meeqa irraa qabdi kanumaafuu isa abaaruu jechuun ilmaan fi abaaruu jechuudha. Hordoftoota fi daawwattoota keenya har'a waliin hin qabadhee dhufee kunootana kanumaafuu gartee asumaan baarii fi daawwattoonni warreen gammadanii fi warreen hin gammanneefis koongiraajuleeshiniin isiniin jaa baga gammaddan baga gammannee koongiraajuleeshin jennaanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu daawwattootaa fi